magaalaa Dirree Dhawaatti raayyaan ittisa wayyaanee halkan edaa dargaggoota Oromoo hedduu guree hidhuun dhaga'ame. United States labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa labsitee cimsitee kan mormitu ta'uu beeksifte. Mootummaan Suudaan baqattoota Oromoo sababoota garaagaraatiin adamsitee hidhuu cimsitee itti fufuu irratti argamti. Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo Oromiyaa Miidiyaan Neetwoorkii raadiyoo isiniif qabna. Oduu irratti wajjinan Faayisaa Ilaasii turtiin teessan wajjin haa ta'u isiniin jenna. Godina Baalee Aanaa Sawweenaatti jiraattonni gandoota Qillisaa fi Haxaawii irraa weerara humna addaa naannoo Somaaleetiin buqqaan beelaa fi hongeedhaan gammoojjii keessatti dararamaa jira jedhan. Loltoonni kunneen bakka amma jiranittis dhukaasa irratti banuudhaan hawaasa tasgabbii dhorkataa akka jiraniis himame. Usmaan Baayyuu dabalata kan argattan isin dhiyeessa. Godina Baalee Aanaa Sawweenaatti jiraattonni weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan rakkoo jabduu keessa jira jedhan. Waraana nurratti baname jalaa baqannee gammoojjii keessatti beelaa fi hongeen dararamaa jira kan jedhan jiraattonni kunneen bakka amma qubannee jirruttis hidhattoonni Somaalee guyyaarraa dhukaasa nurratti banuun tasgabbii nu dhoowwaatiin jiru jechuun dubbataniiru. Erga qe'ee isaaniirraa buqqa'uun achuma Aanaa Sawweenaa ganda Gololee jedhamu gammoojjii keessa qubataniiti gargaarsa isaaniif godhame akka hin jirree fi nyaataa fi bishaan dhugaatii illee dhabanii gaaga'amni guddaan isaanirra gahaa akka jiru buqqaatonni kunniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Jiraattonni buqqa'an kunneen gandoota akka Basaqaa, Harabaayyoo, Teechoo Harree, Harayaalaa, Qooqa, Burii, Gurraa, Yaalaa fi Garba Jeedalaa irraa kanneen buqqifaman akka ta'an asiin dura gabaasuun keenya akka yaadatamudha. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee kan naannawa san qubatee jiru weerara kana uummata irraa ittisuu dhiise as deebi'eeti hawaasa nagaa doorsisaa jira jechuun komii qaban dubbataniiru. Dura sallahaa dirraa nu kaase, itti aantii burirraa nu kaase, itti aantii qillisarraa nu kaase, tarfarraa nu kaase, jeedalarraa nu kaase, dambirraa nu kaase, bakkirraa nu kaase, amma qooqaa gurarraa nu kaase, lafti teenya lafa sana. Abbaa keenya ajjeese, biyyaa keenya ajjeese, jaarsa keenya ajjeese, ilma keenya ajjeese, akaakayyuu keenya ajjeese, adhaanayyuu keenya ajjeese nutti jira. Amma garagali bakka nu tetteen diina caalu makalkaayan ka isin dheengaddi ijatee jechanii gurra keechanii dhageettan san ka ilmi keenya faana kunoo horii keenya irra deeme jennaan ilma keenya nama sadii jala harcaase san innuu diina caaluun nurra jira. Isa ifirraa eegna ogaatiin ifirraa eegna ka ifirraa eegnu hin beeku. Biraan bahii dabri ka qotan nu qabnu bakka obaafan nu qabnu bakka ollee bullu qabnu mana qabnu wanni isin nu gaafataa jirtan ta isin argaa jirtan tana dura bishaan dheengadda in dubbattan ka bootti isin dhufa jettan ka dheebuudhu asitti dhumatti jiru asitti nu raranii ambaagatti nu raranii daangaa nu godhanii dallaa nu godhan sun nu dhufanii ka kalee artitti lama dhufan ka dheengadda artitti lama dhufan ijatee nan garra kookkaan tokko gonda keenya kanatti nu dhufe homaa waan irraa nu gaafatanii illee hin qabdu waan irraa nu boochiftanii illee hin qabdan ifirraa nu dhiisa waan ganama argaa nutti taphattaniif hin qabdani nu wanni takka ka qoonqoo ka bishaan irraa argatutti hin jiru ka lafateenna duraan dhabe ka lubbuuteenna gara yaanu beeknu akka re'ee waraabech boollatti marsetti asitti nu marsanii asitti nu gatutti jira. Buqqaatonni kunneen itti dabaluun dhaamsa uummata Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alatti argaman hundaaf dhaamaniin gammoojjii keessatti bishaan dhugaatii fi waan nyaatan illee dhabuun dhibee fi gadadoof saaxilamanii akka jiran ibsuun hawaasni Oromoo gargaarsaan isaan cinaa akka dhaabbatan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Oduma wal fakkaatuun achuma godina Baalee Aanaa Laga Hidhaa Ganda Fiig jedhamutti kanneen qubatanii jiran namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa weeraraan buqqaan sababa beelaatiin dhibee garagaraatiif saaxilamanii lubbuun namootaa darbaa akka jirtu himameera. Gargaarsi hawaasaan uummata kanaaf godhamaatiin ture hunda wal ga'uu dhabuun gaagama jabduu keessaa akka jiranidha kan gabaafame. Sababa beelaa fi gargaarsa yaalaa dhabuun namni tokko kan maqaan isaa Jamaal Mohamud Boruu jedhamu lubbuun isaa kan darbite ta'uu maddeen keenya ibsaniiru. Magaalaa Dirree Dhawaatti raayyaan ittisa wayyaanee halkan edaa dargaggoota Oromoo hedduu guree hidhuun dhaga'ame. Duula lagannaa gabaatiin wal qabatee asiin dura sabboontonni hidhaman nama 200 ol ta'an hanga ammaatti akka hin hiikamin maddeen gabaasan Usmaan Abdulaxiif akka itti aansaniif dhiyeessu. Raayyaan ittisa wayyaanee guggaa sanyii Oromoo irratti raawwatu baadiyyaa fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti cimsee itti fufee jira. Sabboontota dhiibbaa sirna abbaa irree balfanii magaalaa Dirree Dhawaatti qabsoo haqaa taasisan raayyaa ittisaa kanaan kan adamfamaa jiran ta'uu maddeen addeessan. Raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaa sabboontota magaalaa Dirree Dhawaarraan gahu duula gabaa lagannaa godhameen wal qabsiisee kan jabeesse ta'uun beekame. Ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman kunneen sababa duula gabaa lagannaatiin butamanii mana hidhaa mabraatti darbataman keessaa hammi tokko eega gara jabummaan adabbiin garagaraa irratti raawwatamteen booda gadi lakkifamuun ifa. Ta'us garuu dargaggoonni Oromoo 200 ol ta'an ammallee mana hidhaa Gaziraa keessatti dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dhiibbaan jiraattota magaalattii irra gahaa jiru labsii yeroo muddamaa fulleeyyaas ol ka'uu keessa beektonni himanii araddaa duwwaa takka malkaan jabduutis rakkoo raayyaa ittisaa kanaan dhuunfatamuu himan.
kun kanaan osoo jiru raayyaan ittisa wayyaanee halkan idaa magaalaa Dirree Dhawaa araddaa Duwwaa 8 fi gantoota biraa keessaayis dargaggoota Oromoo sababa hin beekamneen qaqqabanii gara mana hidhaatti fe'aa buluu maddeen saaxilan. Diina uummata Oromoo kan ta'e addatti namni cimsee akka kana Oromoota irratti raawwataa jiru caasaa nageenya araddaa Duwwaa 8 keessa kan jiru Komaander Toshoomaa akka ta'es maddeen OMN itti himan. Dhiibbaan sirna wayyaaneetiin Oromoota magaalaa Dirree Dhawaa irra gahaa jiru hatattamatti dhaabbachuu qaba. San ta'uu baannaan warraaqsi jabaan naannichatti dhoohuu akka danda'u qeerroon akeekachiifti. Guutuu Oromiyaatti simannaan gootota Oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaanee irraa hiikamaniif taasifamaa jiru cimee itti fufuu irratti argama. Godina Qeellam Wallaggaa aanaan Daallee Waabaraa fi aanaa Gaawwatti qeerroon naannichaa gootota mana hidhaa irraa hiikaman 5 weellistuu seenaa Salamoon dabalatee simannaa waan gaggeeffamee fi akka jiru jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif himan. Dabalata gabaasa kanaa Muhammad Fantaaleetu dhiyeessa. Oromiyaa aanaalee fi magaalota garaagaraatti simannaan gootota manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa irraa gadi dhiifamaniif taasifamaa jiru haala boonsaa ta'een cimee itti fufuu irratti argama. Weellistuu seenaa Salamoon kan waggaa tokkoo fi baatii muraasa mana hidhaa Maakalaawii fi Qiliinxootti dararamaa turte dabalatee gootota 5 godina Wallagga Baharraa jalqabee hanga Qeellam Wallaggaatti simannaan ho'aan hawaasa bal'aan geggeeffamaa fi akka ture maddeen OMN himan. Simannaan kunis Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtirraa jalqabee gootonni hiikaman qeerroo fi qarreen dabaalamanii hanga Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti haala bareedaadhaan iyyoo milkaa'u qeerroon Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqee Caanqaa fi aanaa Gaawoo Qeebbee immoo gara Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti maluun gootota mana hidhaa wayyaanee irraa qabsoo uummata bal'aatiin hiikaman bifa hawwataan simataa akka oolan maddeen ibsanii jiru. Hawaasni naannichaattis immoo gootota mana hidhaa irraa hiikaman simachuudhaan gammachuu qaban ibsataa oolanii jiru. Sirni simannaa kunis magaalaa Gimbirraa ka'uudhaan ammas gara Qeellam Wallaggaatti imala taasisuun gootota mana hidhaa irraa hiikaman kana hawaasa nagaa gaafachiisuu fi injifannoo qeerroo argameef gammachuu walii qooduun kan itti fufu ta'uunis hubatamee jira. United States labsii mootummaan Itoophiyaa labsatee cimsitee kan mormitu ta'uu akeekkachiifte. Ejjannoon mootummaa Ameerikaa kun hariiroon yeroo dheeraa sirnichaa waliin qabdu laaffisuuf kan agarsiisudha jedhama. Gama biraatiin Itoophiyaan bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti kan jedhan xiinxaltoonni kun akka dhugoomuuf qaamni kamuu hayyamuu akka hin qabnes gaafataniiti jiran. Yihuun Engidaammoo akka itti aansuun dhiyeessa. Sirni abbaa irree Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa baatii 6 turu labsachuun biyyatti bulchiinsa koomaand poostii humna waraanaan hoogganamu jalatti bulchuuf murteeffachuunsaa battala dhaga'amerraa eegalee biyya keessaa fi alaa mormiin jabaan irratti dhaga'amaa jiraachuun beekameera. Qaamolee adda durummaan labsii yeroo muddamaa sirni abbaa irree biyyatti labsate kana morman keessaa immoo imbaasiin United States Finfinneetti argamu isa tokko. Imbaasiin United States dhimmicha ilaalchisuun ibsa kaleessaa baaseen rakkoolee biyyattii mudatan furuuf labsii yeroo muddamaa labsuun furmaatan ta'uu jedhe. Rakkoon biyyattii keessatti mul'atu nuunis nu yaaddessa, rakkoolee mudatan furuuf garuu walabummaa lammiilee dhugoomsuu malee walabummaa lammiilee mulqachuun fala miti jedheera ibsi imbaasichaa. Labsichi mirgoota bu'uuraa kanneen akka mirga walitti qabamuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee kan ugguru ta'us eeruun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate cimsee kan mormu ta'uu ibseera. Rakkoolee biyyattii mudataniif uggura osoo hin taane marii fi adeemsa siyaasaa hunda galeessaa qaama mara hirmaachisetu furmaata ta'aa jedhe. Labsiin kun hidhamtoota siyaasaa hidhaatii gadi lakkisuu dabalatee tarkaanfilee dirree siyaasaa biyyattii bal'isuuf dhiheenyaa fudhatamuu eegalan gatii kan dhabsiisu ta'us ibseera. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhate kana irra deebiin akka ilaalu rakkoo biyyattii maqsuufis marii fi adeemsa siyaasaa dirree dimookiraasii bal'isuu irratti akka xiyyeeffatuuf hubachiiseera. Ibsi imbaasichaa kun kan yeroo kamiyyuu caalaa ejjennoon jabaan kan irratti mul'atudha jedhu xiinxaltoonni. Kunis hariiroon jabaan United States sirna abbaa irree Itoophiyaa faana qabdu daran laaffataa dhufuusaa agarsiisaa jedhan. Kun ta'uun ammoo kufaatii sirnichaa ariifachiisuu keessatti qoonni qabaatu salphaa hin ta'u. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa Siraaj Fageessaa ibsa sanbata miidiyaaleef kennaniin labsichi baatii 6 kan turu ta'uu barbaachisummaan isaa ilaalamee baatii 4 dheerachuu kan danda'u ta'us dubbataniiru. Itoophiyaan xumura baatii onkoloolessaa bara 2016 irraa eegalee ji'oota 10f labsii yeroo muddamaa jala turuun ishees ni yaadatama. Qabiyyee labsii bifa haaraan sirnichi labsate irratti namoonni yaada kennan akka jiranitti labsiin bifa haaraan dhufe kun ammoo kan duraanii irrayyuu ukkaamsaadha jedhu. Hojiirra oolmaa isaa hoogganuun wal qabatees naannoleen keessatti qooda akka hin fudhanne taasifameera. Gama biroon qophii labsichaa keessatti qoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ifatti mul'achuu dhabuun dhimma gaaffii uumee darbedha. Labsichi guutummaan guutuutti olaantummaa waraanaa fi tika biyyattiin akka hoogganamu taasifamuun ammoo biyyattiin bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti sodaa jedhu hordofsiise.
Ministeerri muummee Hayilemaariyaam Dassaaleeny aangoo irraa ka'uun walqabate qaamni biyyattii keessatti jijjiirama qabatamaa dhugoomsuu danda'u bakkichaaf osoo abdatamu aangoon olaanaan bulchiinsa biyyattii kun hoogganoota waraanaa sirnichaan dhuunfatamuu danda'a sodaan jedhu qaamolee garaagaraarra dhaga'amaa jira. Kun taanaan ammoo bulchiinsa sirna abbaa irree kan biraa kallattiin humna waraanaan hoogganamutu Itoophiyaa keessatti dhugoomuu danda'a yaanni jedhus bal'inaan ka'uu irratti argama. Itoophiyaatti ambaasaadara United States kan turan Herman Cohen dhimma kana laalchisuun yaada kennaniin Itoophiyaa keessatti osoo yaa'in hunda galeessi qaama mara hirmaachisee gama furmaataatti fidu eegamu bulchiinsi abbaa irree humna waraanaan hoogganamu kan biyyoota giddugala bahaa biratti mul'atu dhugoomuu danda'a sodaa jedhuun qabaa jedhu. Kun ammoo biyyattiif kufaatii guddaadha. Mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti bulchiinsi abbaa irree kan biraan humna waraanaan hoogganamu akka dhugoomuuf hayyamuu hin qabuun yaada Herman Cohen. Labsiin yeroo muddamaa mana maree ministeerotaatiin labsamuun isaa himame kun guyyoota 15 booda mana maree bakka buutota uummataatiif dhiyaata jedhamee eegama. Labsiin kun dhiibbaan inni biyyattii irrattis ta'e hawaasa irratti qabaatu hubatame mana marichaan kufaa taasifamuu qabaan yaada qaamolee hawaasaa garaagaraarraa bal'inaan dhaga'amaa jirudha. Labsichi rakkoo jiruuf furmaata miti qabsoon hawaasaas labsii kanaan hin danqamuun ammoo yaada dura taa'aa itti aanaa paartii koongiresii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaati. Mootummaan Suudaan baqattoota Oromoo sababoota garaagaraatiin adamsee hidhuu cimee itti fufuu irratti argama. Baqattoonni Oromoo Suudaan jiraatan humna poolisaatiin mana hidhaatti guuramanii dararamaa akka jiran OMN himanii dabalata gabaasa kanaa Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Lammiilee Oromootis ta'ee lammiileen biyyoota biroo hireen baqattummaa mudatte akkuma gara biyyoota biroo baqatan gara biyyattii ollaa Itoophiyaa taate Sudaan baqachuun magaalota gurguddoo biyyattii Kaartum Atbaraa fi magaalota garaagaraa keessa jiraatu. Haa ta'u malee Sudaan keessa baqattoonni tasgabbiin jiraachuu erga dhabanii waggoonni lakkaa'amuu jalqabanii jiru. Keessumattuu sababa mootummaa gabroomsaa wayyaanii kan amma raafama siyaasatiin reeqqisaa jiruutiin lammiileen Oromoo dachii yootaa dhaloota isaanii Oromiyaa gadi dhiisanii gara Sudaanitti baqatan yeroo yerootti rakkoo akkaan jabduu mudachuun haala yaaddessaa keessatti argamu. Sababa waraqaa eenyummaa eeyyama biyyattii keessa jiraachuutiin walqabateem rakkoowwan baqattoota Oromoo Sudaan jiraatan irra gahaa ture bifa irra deddeebitiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u garuu baqattoonni ammas daranuu rakkoon itti hammaatuu himachuu malee furmaanni waaraan akka hin jirre ibsatu. Gurraan dhala 16 bara 2018 mootummaan biyyattii poolisa magaalaa Kaartum keessa bobbaasuun baqattoota Oromoo hedduu fi saboota birootis mana hidhatti guuruun hiraarsaa akka jiru baqattoonni Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkitti himan. Rakkoon sababni namaan galu Mahammad Naasir fakkaate biyya baay'ee waa'ee bitaataa kana waliin qabsiisanii waan addaan bahin jiru wanti ijoolleen baasii amma loorri bahin jiru hanga ammaatti warri qabamillee sababa kanaaf jedhamee gammaan jiru ijoollee baay'ee qabame kan gadda makiinaa dhaabbatanii yoo galan maaluma dhaqanii akkas yoo deebi'an ijoollee beeksisa keessee galan akkas naamina qabaatu waan isaaniitti mana poolisaa akkas ni geessanii waan itti muranii barannootaan baay'ee bahuu baate teessisuudha maal dabarsuudha gara biyya arganitti waa seerri jiraa wayii gara biyyaatti hin galchuun gara biyyaatti akka filaa nama galchuun argine garuu ammaaf asuma keessatti qabanii 7,100 akkasirraa qaxxaanii gallakkisaadhaan. Akka yaadaa baqattootatti namoonni konkolaatatti fe'amanii mana hidhaa geeffaman mana hidharraa hiikamuuf immoo mallaqa biyya Sudaanii 7,000 kaffala. Kaffaltiin waraqaa eeyyama biyyattii keessa jiraachuuf gara 2,200tti ol dabaluun fi guyyaa guyyatti nama qabanii mallaqaan adabuun saamicha ija baase kan qaama mootummaatiin geggeeffamu ta'utu addeeffame. Kana malees xiyyeeffannoodhaan lammiilee Oromoo barbaadanii bakka hojiirraa qabu yeroo isaan dukkaanaa bitachuu gadi ba'an ukkaamsuu fi reebichaaf dararaa irratti raawwachuun kun durirra garmalee hammaachuu isaa odeeffannoowwan funaannanne ni mul'isu. Wajjirri dhimma baqattootaa UNHCR guddichi magaalaa Kaartumitti argamu rakkoo baqattootaa kanaaf dirmannaa taasiseen qabu. Baqattoonni Oromoo Sudaan keessa jiraatan rakkoo itti hammaachaa dhufe kanarraa baraaramuuf gara mooraa baqattoota baha biyyattiitti argamu shagaraaf dhaqanii galmaa'uu akka qabanis sabboontonni Oromoo yaadachiisan. Walumaa galatti uummanni Oromoo rakkoo akkaan jabduu nuti baqattoonni Oromoo Sudaanitti argamnu guyyaa guyyaan keessummeessaa jirruuf falli keenya maaliin gaaffii lammiilee Oromoo Sudaanitti dararaa mootummaa biyyattiitiin hiraarfamaa jiraniiti. Hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg jiraatan walitti dhufuudhaan hiikamuu hidhamtoota Oromoof gammachuu isaanii ibsuu irratti argaman.
Lammiileen Oromoo Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg naannoo magaalaa Mayfee jaamtu jiraatan heddumminaan walitti dhufuudhaan bifa adda ta'een bakka jiranitti hidhamtoota Oromootiif simannaa gammachuu taasisaniiti jiranii jaame dabalata gabaasa kana Badri Yusuftu dhiyeessa. Hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaa heddumminaan walitti dhufuun hiikamuu hidhamtoota Oromoof gammachuu isaanii ibsan. Lammiileen Oromoo Afrikaa kibbaa magaalaa guddoo biyyattii Johannesburg naannoo Mayfee jaamtu jiraatan walitti dhufuun hidhamtoota Oromoo shira alagaatiin hidhamanii dararamaa turanii fi mormii uummataan hiikamaniif bakka jiranitti simannaa gammachuu godhaniifi jiru. Sabboontonni Oromoo Afrikaa kibbaa sirna seena qabeessa kanarraa qooda fudhatan dhaamsa garaagaraa tokkummaa Oromoo cimsanii fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo akeekan garaagaraa dabarfatanii jiru. Sagantaan kun akka qophaa'uu fi milkaa'uuf sabboonaa Oromoo fi abbaa qabeenyaa Oromoo Mucee Ahmad Mucee shoora guddaa taphatuu isaanis odeessinu gahee fagoodha. Haaluma kanaan re'oota hedduu fi tiishartiilee garaagaraa 50 ol arjoomuun sagantaan kun bifa addaa taheen akka miidhagu taasisan obbo Mucee Ahmad. Suuraalee hidhamtoota Oromoo kanneen akka obbo Baqqalee Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanuu fi obbo Addisuu Bullaallaa guddisanii hojjetuun maxxansanii kabajaa fi deeggarsa isaaniif qabanis mul'isan lammiileen Oromoo Afrikaa kibbaa magaalaa guddoo biyyattii Johannesburgitti argaman kanneen sirna seena qabeessa kanarratti artistoonni Oromoo sirboottan isaanii yeroo ammaa uummata keessatti akkaan jaalatamu kanneen akka Caalaa Bultumee fi Jaafar Yuusuf argamuun miira yaada uummataa funaanuu fi uummatas mirqaansaa akka turan gabaafamee jira. Egaa akkuma guyyaarraa daawwachaa turtan uummanni Oromoo Afrikaa kibbaa anuma waliin dabalatee gammachuu ibsachaa ture. Gammachuun kun immoo kan dhufe dhiiga ilmaan Oromootiin malee tooftaa diinni nu baaseen yookaan immoo dhiibbaa uummanni Oromoo gaggeesseen malee diinni keenya nuuf fileetu kan isaan hidhamtoota siyaasaa kana kan mana hidhaatti gadhiise jechuudha. Kanaaf yaadni ani qabu jiraate gama aartiitiis irratti hojjechaa jirra. Karaa hundaanuu haga sabni keenya bilisoomutti wanti nuti ciifnu hin jiru jechuun barbaada. Duraan dursee gammachuu kiyya ibsachuun dura qeerroo biyya keessaa akkasumas uummata Oromoo biyya keessaa aarsaa kaffalanii hayyoota keenya artistoota keenya uummata Oromoo qaqqaalii mana hidhaatti baasan galateeffachuu barbaada. Garuu warreen mana hidhaa keessatti hafaniifis ni gaddina. Akkasumas qeerroo lubbuu isaatti dhabee qaama isaa itti dhabee qaamaa hir'atee uummata Oromoo qaqqaalii kana mana hidhaatii nu baasee immoo gadduun dirqama ta'a. Kanaafuu baga gammanne jenna. Qabsoon keenya talaabbattuu miti ammallee ilmaan Oromoodhaaf kun sochomaa ol tuutame takka takkaan ta'uu jilmaan ta'uu gabbaasuudhaaf arras boros duubatti hin jennu qabsoon keenya itti fuftii ammoo uummata Oromootiin baga gammaddanii. Qaamonni hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa sirna simannaa hidhamtoota Oromoof taasifame kanarratti hirmaatan hedduunis dhaamsa gammachuu miiraan guutame bifa adda addaatiin dabarfatan dhumarratti sirna afeerraa qindeeffatan gammachuun sooratanii nagayaaf gammachuun adda galan hawaasni Oromoo Afrikaa kibbatti argaman. Kana malees abbootiin amantaa walitti dhufuun hiikamuu hidhamtoota Oromoof gammachuu isaanii bifa addaa taheen ibsatanii jiru. Hidhaa fi ajjechaan uummata Oromoo irra gahaa jiru arraa miti kan eegale kan jedhan namoonni yaada laatan kana dhaabsisuuf ammoo uummanni Oromoo irree isaa cimsatee falmaa haqaa mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfatuuf itti seenee jiru daran finiinsuu akka qabus dhaamsa garaagaraa dabarsan. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gabaasaa bal'aa qindeessine sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti kan dhiheessinu ta'uu garanuma isin beeksifna. Tole gaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun irraaf qabnu kanuma fakkaata gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal ture qophiilee OMN tan naftoliin turtii gaarii.